ummanni Oromoo na gargaaru amatattiin baatittiin dawaa fudhachuu ture doolaara 500 qarshii 12,000 fiin baatiirraa fudhachuu ture baatii 5 akkasii eegas booda amaliyyaa na godhanii harmana irraa muranii gaafa harmana irraa muran san amat tokkoof dawaa baatitti doolaara 1,000 fudhachuu qabdanaan jaan amat tokkoof dawaa biraa ammoo kanii namata 5 fudhadhuun qabu amat tokkoof immoo baatitti ka doolaara 1,000 fudhattanaan jaan gaafa san nama barbaadeetiin dhabee namni wanni sagalee naa ta'e sheeka tokko akka malee na bira dhaabbatee haa galatoomu seejuwaan nama jaanii nama biraa Hamzaa Hajii namatti ergadeetiin guyyaa jimmataa guyyaa guutuu mana isaa jala taa'aa oolanii dhufee sagalee naa ta'u gaafa san guyyaa Hajii maal jette irra nu deebi'e maal jette guyyaan gaafaan amaliyyaa harmana irraa muran amat tokkoof dawaa doolaara 1,000 nyaattan anjaan amat tokkoof dawaa san bitachuu dadhabeetii namsa naayaa sagalee haanaa ta'u jee warra komentii maaltu isin boocisan ganatti taphtaa kan gootini bakka boochan gana haasoni gana hafeen dhiyaatu Mr. Ramzaan hundi gana haasawa dhiisaa komentii boochaa dhageeffadhaa dura yaa sabaa billaa aleekum shabaqaa keessa reeffadhu والله مسكين يا شباب شبكة الريفر أنا والله شبكة أنت ربيجي لما اللي شباب بالبلا كسر الريفر دوتي داتا كسر الريفر دو أولدي بيا على وانت تهمي وانت تهمر دو ما لاني خير خدراني بكت تبدي سنوت تهمي هنگا سيغورا مي سنوت تهمي هنگا سيبرا جي سنوت تهمي نما خدت تنبسل لنوت تهمي rakkoon amma keessa argitullee himadhu uummanni kee kanuma ammallee si gargaaruu danda'a rakkoon takka hin jirtu. Maallaqaan badii jaadisee numaa dabbaan. Ministeera kam jirtan dhagaa? Haa amaan rabbiiti. Salaama alaikum naan jee qabbuleessa kiyya maal taate? Haa jalqaba hundi keessanuu salaamu alaikum. Aga isin Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ar'aan tana inumaatu ani xiqqishoo keessummaa jabaa tokko biyya tana dhufee maadii sheekaa artistii maadii sheekaati as jira isaa wajjin xiqqoo biizii jirra. Sagantaa waa hunda qopheeffadheetiin liivii bahee maallaqa isiin akka itti diddee deemtees akka itti isii gargaarrees eenyu akka dhaqii gargaare naan jees ani dhimma kana akka manguddummaa keessa seene jalqabaas. Nama magaalaa tana keessa jiru hundinuu dhumarratti haaluma badaadhaan si kaasa. Kanaafin nama magaalaa tana keessa jiru gargaarsumaa uniin dhaabaa hojiitiin walumaa galattuun hin dhaaba jeetiin dhaabuu barbaade amma dheengadda Hamzaa Jaabirii fi Damiin Turaanfaan aboo miciyyoo tana dhaqii Animo. Haya, Mr. Bada. Sagai shabakan kaya bereda jerat. Yo kaya isi tadi. Tak simit isim ban. Nanti tuh fiat. Shabakan kaya buat. Tak kalau minister kaya roh coba leso. Shabakan kita betul nanti. Aman sana. Gizen dah kirawar abinanjani. Mana zilembe ko oboletin tenya warabadon tu ni. Nada walte. Hamzaan Jaabiris nada wale da minturalen nada wale aboda kimitiyo tan video rawara bi bellamak abne fi kasik gargar sawa saballatille gabbasne gona nanjani daketin video rawara be fide hawasa dura matanse bellamak abef bellama gize qabu fi guyya bellama juma wale galgala kasna fakkatate yaada do guyya dhaabataadha bellamak abne fi gize gatteenyu guyyaa dura sa'aatiin xiqqoo jalaa deemtee halkan waan itti waan ta'eef torbaanitti dabarsineeti guyyaa san doolaa waan waa xiqqishoo bu'eef birrii irratti akkuma kumaan 500 waa xiqqoo bu'anii guyyaa boodaa itti deebinee jummaa kaanillee isuma goone akkasitti ilaal maallaqa birrii Itoophiyaa 60 maal wali qabameef. Amman tana akkaataan itti inni wali qabameef isaan lamaan isii fi waraabadooniin akkaawwantiillee walumaa galanii waan jiru hunda anuma achitti fixanii akkaawwantiin tunaataa tujanii godhatanii
Nadhufan guyyaa gargaarsaa hoggaa gee mee akkaawwantiin hin jeen egaa liivii banee boodaan gaafadhee waanuma takka irraa qaban qaba kun akkaawwantiin taa'isiiti. Hamzaa Sheejjaa birni dhagaa damiin turaa ni dhagaa namu akkaawwantiin kun obar taa'isii goonee jedhanii akkaawwantii isii tana godhaniituma achumarratti gargaarsi itti guuramaa fi bule. Karaa zeeliin damiin turaalleen achuma nu gubbaa taa'aa bule gastumarra wajji bulle namni hoggaa ol seena kanuma isaarra bu'a. Gastuma khiyyara TikTok ma khiyyarratti. Okay. Namni gizee ol Hamzaa Sheejjaa biris nu bira bulee walumaan bullee waraabodoon tanaa walumaan bullee isiin tunilleen obboleettiin teenya sabaan tunilleen viidiyoo banatteetuma achirra wajjin bulle. Amma qarshii meeqa guurameef guyyaa dura birrii Itoophiyaa? Birrii Itoophiyaa guyyaa duraa hanga guyyaa duraan beekamne guyyaa san hin laalle qarshii sa'a takka guunne sa'a lama moo akkas turre nutu yoo guddate sa'a takka sa'a lama akkas turre halkan waan deemeef. Guyyaa duraa herreega laalle waan bu'e amma guyyaa boodaa hoggaa waliin walitti herreega waan bu'e akkaawwantiin sanuma irratti deebi'anii irra guuraa bulanii zeeliitis damiin turaan nu bira bulee walumaan ta'anii halkan damiin turaa biratti inni guuramee wadda baatee? Birriin turaa bira guurame tilmaamaan doolaara 2,000 fi wayi akkasittiin beekaan dhaabbataa sanii achi qarshii takka hin beekan. Halkan lachuu walumarratti moo halkan duraa qofa? Halkan duraa wanni bu'e hin jiru. Halkan duraa wanni takka wanni bu'e hin jiru. Halkan booda maalleeni akkasi bu'ee fi amma guyyaa booda maalleeni akkasi bu'ee fi akkaawwantiinis tanuma wali qabdee amma gaa ilmi namaa tokko akka maalleeni gizee bu'e hanga namniif qabe kun siigalchuu eeganii akkasitti namaa kannani amma obboleettiin teenya waraabadoo hin tuni akkaawwantii tanarratti waan bu'e kana haga sii dhufu ani qarshii 25 sii kanna furadhu yoo haajaa qabaatte ittiin haakima dhaqi yoonii fi kiraa manaa qabaatte firraa kafali hanga suuyii jette. Damiin turaan biraan gee doolaara 2,000 san damiin turaan wayii murtoo kanne. Dhaggeeffadhu gaa haasawa achuma dhaggeeffadhaa gaa duranii hunda ittiin deema. Ani waan maallaqaa keessaas warri mucayyoo dubbisee tan bara biddoon shabaqa uun qabdu haatas gabbootii wal ishee iyyaa shabaqa Hamzaan eegaa isaa eegalee Oye gaaniin fixadha. Haatu muruudhis eegalee bakka shabaqa sirreeffatu tumare. Niin fixadha qoy. Amma ani waan maallaqaa keessaas gar tokkoon hin jiru damiin turaan as jira. Ono akkaawwantiin irra guurames ta waraabe doon tana ani du'ee addunyaa tanarra gubadha malee maallaqaa irra murtii guutuu doolaara 5,000 nyaate juusan kayfii nyaate ta'uu mala ani hin beeku. Haasawa irraa hin sii gaggabaa. Ammaan tana maalleeni obboleettii teenya eenyutu himatu dhufe eenyu dura dubbataadha dabbal carraa isiin ol seete siitu Hamzaa Hajii maallaqa doolaara 5,000 nyaatee miyyoo tana miidheettee haasoyte saniin deebisaa deebisu jira gabaabumatti. Akkasin ta'e ji'as jira bara kun as jira. Dhaggeeffadhu. Ati si uumamii dhaggeeffadhu. Hamza murtii guutuuf hin deebisini. Ati waan murtii guutuuf kan datti dhaabbatu Dhaggeeffadhu gabaabumatti. Yaa bahu beektaa ani dhaggeeffadha. Ani TikTok ni qaba. Mijoo wajji waan jiru hundi liqii taasise malee murtii guutuu dubbii isaa cufi asalan. Ani TikTok ni qaba. Amma tartiibumaan itti deemaan dhaggeeffadha eenyu yaa akkanatti dawwala kun asuma taa'e. Ammaan tana yaaboo jara keenya maallaqa kana qarshii 25 siifiin kannaa jetteen ka amma isiin bakka sanitti dhaabne. Haga maalleeni keessii dhufu qarshii 25 siifiin kannaa. Ani maallaqa hin fudhadhu hoggaa maalleeni kiyya guutuun dhufeen bakka fudhadhaa jetteen hayyee kunilleen filannoo keetii waliin ja'an kanallee quban qaba akka isaan waliin ja'anitti amma gaa gama kiyyaan waan kana takka keessan jiru maalleeni torbee guyyaa duraa ni dawwalte isiirratti akka dawwalte natti himte isiirratti hin dawwalee silkiin irraan kaastu Hamza maallaqa mana keetii bu'e san hin agarree jette hayyee ittiin dawwala hayaatitti amma hoggaan itti dawwale akkanaa bar maalleeni na biraa hin geenye obboleettii tiyya bira jira ganaa waan bu'e guutuu tartiibaan akkaawwantii keessaa baastee risidenatti ergiti
hanga haa'eeduu jette dheengadallee gizeen maallaqa kanneef walirrattiin fudhadha jette haa'eeduu jette haguma kanaahu kanaa tana hedduu waan turaafaa bira jirus ni dhufa amma gaa akkas naan jennaan irra dawwaleetiin akkana maallaqa eegii jeen amma guyyaa kaanis akka mana kiyya dhufte eddaa isaan walirra dawwalaniiti isiirraa dhabdee ammas mana kiyya dhufte gizee mana kiyya dhuftee na dhabdee deemte galgala natti himan bar dhuftee si dhabdee deemtee naan jaan hoggaa kana irra dawwale ammallee bar akkanaati bilbila narraan kaastu jette amma bakka kanattiin yaa obboleettii tiyya enoo isinis as jirti maallee inni kee kun akka waan na bira jiru yaadi qarshiin takka har tokko sirraan dhayxiyoo maallee inni kee bade kiyyaan sii kanna kanaa jetteen aarini hin booyini dhiisii jeen hagasuu haturaafaa biraa hundi wali qabamee dhufa amma tana jidduu guyyaanis ni deema wanni hundi ni ta'a obboleettiilleen amma maallaqa baaste hayaati ergite sila akka seera baay'ita namni maallaqa miidiyaa kanarraa wali guurutti seera ilma namaatti namni mana maadaam dalagulleen baatii irratti maallaqa namaa galcha maallaqa guureeti hoggaanii fi ramaalleeni garagaraa wali dhufe hisaaba baatii takkaatti hogga warri mindaa fudhatu hunda namaa erge namaa galchan walumaa gala beekamtummaan tunuu baatiin isii amma baatummaan isiitu amma baatii hungeenya jechuudha dilaa hafarsaa nama kanatti ta'ee dubbiin hin dubbatamu kana amma gaa bakka kana keessatti marsaa lammataa hayaat isiin dheengadda mana kiyya dhufte hoggaa isiin mana kiyya dhufte amma manaanat dawwalanii baraamza mitiyyoon dheengadda isin gargaartan san arrallee mana deebitee mana jirti mee dawwalii fi naan jaan amma hoggaan dawwaluufi sabaa teenya maaltu ta'een jeen arraas baryaamza arrallee isiin bilbila narraan kaastu saniifiin mana kee dhufe ani mana kee kana hin ba'uu naan jette hay maaltu maal ta'e duuba hayyee qoy hayaa isit dawwaleetiin sii deebisa amma keetiin isit dawwalee ay akkami ammaan tana risiinni dhufee si bira ga'ee na bira ga'ee risiinni na bira jira risiinni na bira jira dhuftee haa fudhattuu naan jette ammaan tana dhuftee haa fudhattu yoo ati wajji dhuftee amma dhuftee haa fudhattuu naan jette amma gaa irraa cufeetiin isin mana kiyya taa'u jirti waraabadoon tana irraa cufeetiin isin dawwalee ammaan tana isin manatti si eegu jirti deemii itti dhaqi amma maallaqa keessan fudhadhu yoo achi dhaabbattee isin amma maallaqa keessii kannuu baat achuma dhaabbadhu na dawwalii jeen an amma waan kana keessaa lakkii sabaa hambaana ammaan tana hayaa isii irraa cufeetiin waraabadoon irraa cufeetiin isii tana dawwalee deemi mana waraabadoon dhaqi birrii isii kanniti manaan jira jette deemi irraa fudhadhuun jee ani beek birrii gama kanaatis takkan agarree birrii sanis takkan agarree akkaawwantiin waraabadooni achi bu'ee zeeliin turaarra bu'ee qarshii takka irraa quban qabu an amma akka manguddoottiin jira jechuudha guyyaan dhugaan isii dhaabbadhe guyyaa TikTok yabanee isii halkan ta'aa bule achi amma tana booda akka manguddootiin jidduu deemu jira malee qarshii takka irraa quban qabu an amma as keessatti nagayoo maqaa birriitiin na kaasan malee isiin namunoo isiin as jirti hamzaan birrii quba qaba yoo jette hamzaan birrii tiyya nyaatee birriin tiyya hamzaa bira buutee jirti yoo jette isiin tana kunoo amma achi mana isii dhaqi deem birrii fudhadhuun jeet mana isii dhaqi deem birrii fudhadhu jennaan ani niin du'a malee asitti mana kee kana du'a malee hin deemuu naan jette hay maaliif hin deemnee jeetiin achitti amma mana si eegu jirti atuu isii dhiyoo tana mana dhaqeetiin manaa dhabe jette deemi itti dhaqii fudhadhu haa isiin mana jirtu kana je'een amma hin deemu abadan du'eetiin badaa galgala dhuftee nageessitaa jette agana waliin jenne anis bakka biraatiin jira amma hayyee jeetiin itti dhiise galgala gizeenan dhufee mana kiyya galus mana kiyya jirti amma dhufeetiin waan nyaattu kannaaf jeeni guyyaallee kannitaniif jennaan kanni deemnaan jedhan hayyee isiidhaanis nyaattee naan nyaadhe naan jette achi ka'eetiin uffata guyyaa ooleen firaa jijjiiree isiin agasuu nyaata isaan kannaniif daabbota akka kannaniif nyaachuu jirti uffata jijjiiradhee ka'ee isii fuudhee baajaajiin qabadhee mana isiitti itti dhaqe hoggaan mana isii dheeynu
achiini amma hayaatti waraabadooni bilbila kanarra dawwaleetiin dhabina jette mee bilbila kamirra dawwaltee na dhabde Hamza bilbila lachuu warbila kaa ilaalii naan jette amma gaa achitti isaan dubbii walitti deddeeffatanii amma bakka kana keessatti isiniin shakkee barii naan jette amma osuma achitti hisaaba maallaqaattuun seenini hayaatinuu shakkitee isiin jennaanin bar isiniin shakkee akkana jettee achi walitti dubbatan awa akkamin na shakkita an kasii dhaabbachuu jiru jeetiin sagalee ol fuudhee lolee bakka sanitti hangas qofa wanni rabbi afaan kiyyarraa baase isii jecha takkan jennee waa takkan jenneeni amma gaa achi jecha walitti deddeeffatan amma hayaatillee waraabadoon lafaa utaalteeti maallaqa kamiin rakkoo maallaqaatiin qabaa'in maallaqa sirraa nyaadhaa jettee achi utaaltee deeraa dheeytee fiddee maallaqa dura ganneeyti rakkoo maallaqa maaliin qaba kunoo maallaqa haga keessanii misanii oluu sii kannaa jettee maallaqa dura ganneeyti amma gaa aboo asitti walitti wacinaadha amma gaa diila kana hunda hilmaan takkanarraa hin baane waan arrabaa waan jechaa waan takka hin jenne amma dantaa keessaniif dhuftanii viidiyoo narraa waraabdanii isinuun beeku yette hayyee takka rakkoon qabu maallaqa isaa baachuma dubbiin irraa gabaabsaa waanuma kana keessaa bahuu fedha jeetiin gattaa'ee maallaqa risiidarra jiru guutuu walitti hisaabee birrii Itoophiyaa 63 taate kuno ammas nafaana irra deebi'aa hisaabaa jee amma wayita kana nafaana irra deebi'aa hisaabaa kuno birrii 63 taate jeenitiin hiriyaa isii tawajjideemtu jira jara hundaa jira dura qabe amma wayita kana isii lafaa xullub jettee niin deema jettee haatee ulaa utaal hay achiin manana fiddee manat haa oltee manana fiddee haatee deemta amma jecha isiidhaan walitti deddeeffatanii isiin fiddee maallaqa dura ganneetti akkamiin na shakki ta'anis jetteen kanaa isii buteensa lafaa xullub jettee haatee niin deema jettee osoo maallaqa isaa buuti isaabee awwaa hunda itti himu jiru haatee maallaqa illee dhiiftee awoo furadhuu deem haatee xullub jettee ulaa baatee maallaqa kana hin barbaadu isin nyaadhaa yookaan hin barbaadu yookaan masgiidaa kanaa jettee haatee xullub jettee ulaa baatee qotte. Awoo ga'anis gaana maakee asxaan bulu. Oke Hamza kiyya nu gabaabsi isitti ina isitti fida barra. Jeetiin kee garagalaa kutee anas keessatti sumuuniin takka narratti hin buune waan takka ta'a amma kalee mucaanii tadhumaa jecha maayyii mucaatu sagalee gizee murti guutoo erge obboleessi. Hamzaa jirra maalleeni bu'ee Hamzaan maallaqa hedduu kan namni itti kannee deem geessi jeelleen ni jira maali jee ani sumuuniin takka narratti hin buune. Kino as ollaa kiyya galtiin talli takka arshii biyya tanaa 500 qabdeef haqa 500 kannaaf jette natti hin finne kuno asuma ollaa kiyya jirti amma yoo barbaachisaa ta'e mana isiillee ol ba'uun hin danda'u ollaa kiyya natti hin finne isa gara kaaniitiin dhalaa abbaa lamaa jira bakka dalagaa ta'aniiti dawwalan guyyuma sanuu gastiirra ol bahanii Hamza suuqii Shariif dhaqii birrii 300 fuudhii naan jette takka suuqii Khaalidoo dhaqii birrii 500 fuudhii naan jette ani suuqii sanii sin dhayne warri suuqiitti sin jira ijoolleen magaalaa tana keessaa 300 fi 500 qabanii sin jira sumuuniin takkanatti hin seenne an dachii tanarratti sumuunii namaa natti ni mamtu akkasittiin isinii gabaabsi. Okay isin dabarra Hamza amma naa gabaabsi sabaa dubbifnaa iyyuu takka galatu. Akkasii dubbisa yoo isii waan kanarraa adda dogongora laal isiinuu ni beeyti as keessatti waan jiru guutuu abba waan isiin taate sana himattu asumatti ol baasa. Fayyaa ta'e kunuun ni jirti barra isin dabarraa guutaa kan kanaa godhati. Sabaa ni egaa bilbila keessa sirreeffadhu shabakaa keessa sirreeffadhuuti sabaa yoo na dhaga'u jiraatti. Salaamu alaikum. Ni jire. Okay reefu si haasa'u jirtu shabakaan si buuse achumaanuu Hamzaan dhufee eega inni dubbii eegale dubbii isaa afaanitti murru haatu muruu jennee itti dhiifne silaata dura haasa'uu qabdu isiidha warri koomentii yaadni keessan gaariidha hin beeka silaata dura haasa'uu qabdu haadha silaa himataan qaba gettu waan ta'eef shabakaan siin sirrooyinee fi tasga booyinee Hamzaan ammoo dubbii eegatti seene dhiira addaan muran jennee itti dhiifne obboleessuma keenya inni nama nurra guddaa ta'e haatu muratu jenneeti. Sabaa jalqaba irraa kaasi nutti haasaa reefu san kan Hamzaan haasaillee dhageessee kan Hamzaa achuma lafa kaadhuuti ati waa'ee kan keetii nutti waan jiru waan taate hundumasaa namni hundi haa dhaga'u itti ba'a. Hayyee ani ilaal bara deengeddaa gizee kanaati dhibee kaansar fudhatte arge dubbiiti yoo dura raayee kaasee si eegala. Duratti akkas. Eega si'as wallaansarraan jira. Eega si'as wallaansarraan jira. Baatii 4 waan kimaawii jaan dawaa kimaawii jaan.